ما تلبو والجنا جنا دقي بدو قول لي يوم ما والله فريندين كبان والله دقمتين وانا سفوده وانا جلتي Oromoo tana keessattiin taariika dalagabbati. Akkasittiin kaameeraa dura si ol fuudhee fadhuun si jala kufa. Wallahi waa takkan sodaadhu. Dhageeffadhu. Beeki yoo جزاك الله du'e خير seenaadhaan Oromoon naa dagattu yoo hin du'ee bakka sanitti. Seenaadha jechuun kan nama أيه shahideetti Oromoon siidaa naa dhaabuun ooltu. Dhugaa rabbii. Kabajaan qabu Oromoo أيه biratti jechuudha. ورقة Nan beeka. أتورق أيه تورق يا سنين قفا Laani gooba sii ta'een qaali. Ani wantiidha sadaffaadha. Na dhabanii كدرا sumaatii miti. فوله كدرا فوله Hundi fuudhaan anuma malee. ما شاء الله أمة تنتهي ورقة يا سنة عندك أنت ورقة ينترجتا مو أنا ما ترجتا من قدو Qilleensumarraan amma zamanni akkuma zamanaa hojii deemna. سورات يوم ما تنقر سيف تأسيم فوله تيجي غافيدا تاب كده كم قال تجولتين Yoon suuraan agarsiifne akkamitti si beekarree? Dirqama gaa suuraan. اسم اسم فوله تيم Egaa والله دي تقولي fuulleessa ورد siin fuudhuu deema. Xiqqoo bar kuulleeti dhagayeeffadhu xiqqoodha bara anumaatu ol guddachuu dide malee amata afur dura miidiyaa kanarratti xiqqoo takkaan si harke maal taate? Qaamumaa gaa rabbiin أكاسي akkamas لو لا فليس تكامل كفيت اللي وتاتلقي فدو أنا ما كسول yaa. بنا نمني هذا ولدك وانا جو أمني مجاكيت وانا أنجي كفينتان Dhiisi gaa mucaa kiyyattee ituma bira kuttanaa beeti kalaadha tijaarsa kiyyatti na beeku malee tanamaa dhiisi. Nama maali namni nu wajji mana keessa galaa? أنا ما لقيت ميل بيجي بس كافر ده وريدا غيا خديرو غيا بنا دم بسنت جالس غيا زورا خايا كسبر سيكوري شكل ولا Rabbi gayyaa muuduma sana wallahi. والله Maali بدي متي والله لا لا sittiin xiqqaadhaa yookas na goote? نتنتك أنا والله جتشون كيا كسي جوبي جبلة تاب تاب قدا أمته Akkasin na bira gatteessee buna naa dhaabdee yaa bareedaa kiyya. Wayi na goota qabbaddi jaalala gaa jaalala ni beektati bashaasha siin beeka. Wanneen si أما jaaladhu. إفادة إفادة مثلا اللي وقت من ركون قبل ما أصلا فدين جراتشون سنجرتي bara khadiro sim feda wallahi sin jara da bara malakan ke garuna rate kai chu sudan de male Tati keenyaan sodaatin kulle yoon gartee wallahi beeka gaa hireedha yoon gartee hirriba sirraa tolchee jaalala gartee jaalala sii kan dhubaadha ni deemta rakkoo miti san hireedha. Yoon si ubrin te mata yoon me kalubbo eh ubrin te me kalubbo umriin tiyya thank you goobasi. la khadiro wallahi na fito game gas gubal beira min tinka sanat sobin ubrin te tifu ubrin ka asli da ka to ku che olin dem do asli na ma jolle fakka da furte bishan sene ati me ka ubrin te Asli keenya kakairoo moo? ubrin san dem ti inni mo guddatu wallahi Goobasi. ati ubrin te me kalubbo wasta gar sisa marakana wallahi marakana sigalte Xiqqoo barkuule wallahi xiqqoo barra gisee isin mee hin jarjarina qaama nama laalinaa bada xiqqoodha irra nan dhoorkinaa yaaqii. qaldi wallahi gaafa naaf tolbeen akkanan ture laal akkanan ture amataaf dura Ammataa furduraatoon wallahi wabillahi amataaf dura wallahi laazim maal isa gaafas gaafa naatiif tolbeen garaa qabda moo barjeedha? anaa fi sii fi sabboonaan gaafa hojii taphannu naa fi sii sabboonaa gaafa hojii taphannu amataaf dura miidiyaa kanarratti maadii jee gaafa san akkanan ture Awoo gaafas xiqqoodha gaafa san wallahi. weerraan fokkonnu Maashaallah ammallee gaafa san maali weerraan fokkonnu ammallee beeka qaamumaa si furdate malee ati umriidhaan kuttee hin jirtu beeka xiqqoodha dhugaa rabbi yoomma umrii xiyyaa amma fite wal bira fidan akkaan taatu dhaqi katiru akkaan taatu akka malee taatu dhalaadha si bira kutee hin jirani rakkoon qabdu umriin ta'e meeqammati tasobin anti jedhu yaa umrii tana umrii xiyya tana badi meeqa umriin xiyya meeqaam si fakkaadhati? Ni taati goobasii 32 fakkaachuun hin murteessu nama mataa qabu mee fakkaachuun meeqa si fakkaadonni jaamu isin meeqaan isin fakkaadda mee jiran naa barreessaa isin meeqaan isin fakkaaddattiin hima badii maaliif jennaan isin wanni akkasiin jirtu dha umrii addeessuma himataa kadiroo umriin xiyya 26
والله جي Hin beeku gaafaan dhaladheerraa ijaabutti hin jiru. Teknooloojii miti ilma warra tujjaaraati mi gaafaan dhaladheerraa jawwaala na sawwaranii na hisaabanii naan keenye. Ilmoo miskiinaati. نافت سورة الكفا نافت سورة الكفا قال لما تبغى فريتي نور عديسي Ati meeqa? والله دي دمي في ترب 27? ايه والله Yaani amata tokko bicha na dura jirta ka. Xiqqoo bar. ايه دي دمي Khalaas تربة ka. تلماما جدا تلماما نجي نقرو Laa anis akkasumaanis hin dabru. Akkasuma. Atis 27 anis 26. Khalaas akkas taanaan wal fuuna qaama rakkoo qaba. خديرو قبض ولا تكش مليتو دير التسلا دير نني قبض اسن قبسا Dheerina ni qabdaa hin qabdu. Bar kuullee wanni kana na godhe bar badootana keessa malee osoo guyyaa torbaanuma tokko si fuudhee raa harkadhee badii xiqqoo maciise wallaahi nan baqaqa bar kuullee na wallaaltaa bar anaa miti bar. ميكو Amma بكيت nama بكيت لا لا بني سري أكلا غودي ati qubarraa maal beeta? أسكي فقط تجرا التسلا أسكي Daala ati qubaa maal jetta awwa kuulleetu hogguta akka miila ol qabi jetta hogguta akka quba ol qabi jetta ati qubaa fi miila heerumuu deemta moo na heerumuu deemta? أبدأ هي تشوف وانتي مالكة Harka nama laalteetuma maallaqa nama murteessitaa? سينجلو قوتي إنسان قلتو أبدأ Maal مالكة beekee bar nin qabee حاجة مدا كان قبل nan qaba gaanga naaf isi ga'u nin qaba. والكا بياركا منك هركا رايم بيغا Akka amma siraa dalagee ميغا ما qajilaan دب سدي نما دب سدي نجلة تايا جيزي jaalalallee nan beeka ani nam wallaahi jaalala mana جرب nan beeka osoo na bira dhuftee na agartee bar mana wallaahi والله رمنا إنما كنا كنا والله أما ترب أتقرأنا كنا تلبو ee namni akka keetti kun namallee shawwadu wallaahi firraasii erguu baasan baasa. wallaahi an miskiina quullee beetu akka feete na goos bakka feete na ergatte wallaahi billaan jechuu yoonatti heerumteet eebba qabdi dhugaa rabbii ani miskiina. Yaa boo na diddee qadir wallaahi sittiin qaceelfadha hiree tanaadha sitti yaamtu wallaahi qadir keenya. Oromoon akka feete Hin haa taatu. hin sodaatin ka duniyaa ammamta akka irra jiraanna feetu harree ta'e feetu maal irraa yaana badi hanga kana fataa hojii jennee kullee duniyaan waa xiqqoo Wallaahi dhugaa qadiroo mana jaarrattee wallaahi mana karaa keessa galuun fadhu lubboo. hin sodaatin wanni maarshii qaban ni jirti manni ni jira yaa qe'an osoo mana hin jaarratin an ilma dhiiraati maaf hin fuudha barbaade jal jeen ta'a maaliin godha fuudha. Baadiyyaa tam jirta lubboo ijoollee taaptaap godha nallee qaanfadha rabbi qaanfadha teessanii taaptaap godha. Wayi namni kam akka nama naan taa'e. Jalatti warri qoomantii kun bati maali bati isinis durmaami bati qullee okay wayin si gaafadhu osoo jaalalatti hin seenne Maali ni qabdaa? dubrummaa moo ee nin qabee dhugaan baana gaammaas sobaami. maqaa kitaaba nin qabu dubrummaa maanta nin qabu. Akkamitti ilaarra si deemmoo ni jabeessite wallaahi maashallaahi umrii 27 ni jirti. Umriin namaatu amma 30 eegutti hin jirtu namni 23 Dubrummaa baatu. biyya baratoo adama qadira dubrummaa biyyoo qaltee narraa fudhatte malee bara akka namni fudhatu fudhachuu hin dandeessu yoo billaa hin qalte. Ammoo yaa rabbi jalaa na baasi. Yaa rabbi jalaa na baate an bakkuma nama tuffatu tanattiin kalaas. Koottuun si fuudhee dhaqeeffadhu. Gabbara kafaleen si fuudhee ijaazaa si buufadhee na laalta koottuun siin jee bar. Wallahi saniif qadira dubrummaan biyya lubbuu qabdi wallahi yoo qalte malee waan takka raachisi kun dandeessu. Wallahi akka gingilchaati dhiisime. Dhiisin juu ubatti. Hin juu anu jiiniin beeka malee. Anu jiiniin beeka malee if dhaaduun beeku beekta. Oromoo taataaf godha Oromoo.
Wallahi kottu si fuudhanii ijaaza si buusa kottu yoon si gammachiisu baadhanii deemta rakkoo miti. Maqaan aballee si gabbee rakkoo naannoo miti. kam Hoggus naannaa kam jirta? ammoo Eh, naa jiraaniin jira. Kadirooti nama harawa na jiraan maal goota arraa misooti sin arga dhufte. Dalagaa dhagaa bakka dalagaatiin jira nan dalagadha. Ayyo atau ni dhufta. Nanti dhufte laal akkanumatti koo hoofi qabsa anallee isa dhoosee anis tigitan takka anis akka ka'itti beekte huccuu irratti addaatti afata beeka wayyaa isaa buune. Anis jala dhoosee huccuu jijjiirannee oomuun qaama dhiqannaa galatoo. Okay. Yoo oomuun qaama dhiqanna malee. Wallahi laati yaa rabbi jala nafaat. Yaa rabbi jala nafaati qulle. Wallahi laati. Yaa rabbi jala nafaati. Wallahi dhaafati gaafa dalaga raampuun oomuun qaama dhiqanna malee nama keessa yaa'uun ta'an. Wallahi laati deengata guyyaa deengata si jana jana liif irratti obboleessi kiyyaatti qulle biin fuudhe jetteeti kakattaa naan jee. Injeen Haa. irreesii takkaa waliin fuutu naan jee jaladduu deemtaa naan jee. Wallahi dhugaa bar viidiyoo waraabanii bira geessanii. Laakiin san yoon jaaladhe sin naquun jeen. Wallahi wallahi. Baga jetteen nama karaa dhorkuun gaariidha. Wallahi Amma adiruu kiyya ajaaksiin qopheesseetiin baaziliin kan dibanna naafatti torbaan tokko baazilii ajaaksiin gaafa dhiqanne atillee gaala jiratti amata beeka gara eegu jirta mate. yaa keen nama oggayyuu dhiqattu on raawus akkana naan ijjiikka badi. Maali badi? Baal dhiqattuun jennee bara inni dhiqachuutu irratti jira bar baadiyyaa kanan baala malee baadiyyaan baala malee bari anis dhiqachuutti jira ati dhiqachuu jirta bar amata beeka gaala eegu jirta. Amata afur. Katakkaa jaazaan bu'in. Takkaa rabbiin hangarsiif. Ubru matee keessa takkaa dhalaa waliin garreete. Takkaa sirratti hin bara. Na barsiifta. Wallah kana ka maashaallah. Yaa maashaallah hiree laga jettee wakka. Ammati kullee atiis dhagayeeffadhoo atiis ammaan tana waggaa meeqa waan agarre anis waan agarre guyyaa dura walitti dhufne ati dubrumma qabda ni qaqqaanfatta. Eenyu dura gaafata dhiiroo annan sodaadha gaa. Kootu ni rabnaatiin jechuu. Wallah inni sodaadha. Walla akka kiyyaati. Wallah inni sodaadha dhiira jiree isaa laaluun danda'u akkas gubbaa kanaa miti yallaafadha kadiiroo taaptaappuudha oromoo. Namni kamitti huccuu baafatee wal bira taakullee wallaahi ni sodaadha. Subhanallah. Wallah inni sodaadha kadiiroo wallah ni qaanfadhaan. Dubu akkam taana lafti nu bariiti. Wallah naan dubbisu. Waati narra wayyaa ta'e kaa. Wallah na kadiiroo ni sodaadha warra balkaama. Yaa Rabbi. Milisee godhannaa. Milisee Saudii keessa faayidaa maal qabdu buleessa qiyya biyya ta'e hin jiru. Nu fayyada na fayyaduu noolu yoo si fayyadu baatellee. An kadiiroo dubra na namantu taaptaap godha oromootii nama meeqa nama 900. Khalaas amma dubra taanaan ka fitinaa qabda amma dubri ni sodaata jaani anis nan sodaadha badi anis daddara rakkoo dhagaa. Rakko wallahi. Wallahi rakkoo jaraan akkam bisin warra nu dura fuudhe taayisaan na dubbisaa warra nu dura fuudhe yaaqii nu barsiiftani yaaqii akbaara Galatoo. ni sodaadha. Kadiiroo cubbaa kan nufa akkanumatti zibbaa baba. Yaa Rabbi jala na baasi usin dubbatini badi. Yaa Rabbi jala na baasi. Dubbanne baran. Cubbaa kan nun jee. Akkamit dhallatu boo? Maaltu beeka akka itti dhalan hin beekne. Akka itti dhalan maaltu hin beekne. Yaa Rabbi jala na baasi. Isiin ni sodaatti anis nan sodaadha. Isee wal bira teenye huccumaan akkamit dhalla ilmoon akkamitti argamti? Wallahi harkaan dhalaa qabachuu sodaata. Rakkoodha. Ani rabbumaan si kadhadhaa si fuudhee si bira
Eh, أما قاعد ما نتنسي أما أنا خريجات ما أنا فرشة تي في أتم مبادئ عرفت تي في تلفزيون أنا تي في نبي لا لو TV kami, kakubate lalan. أنا في تامه Jawala jira kam gona re. أيه تي في دي سوكا تفتح كل أورو مربي سنو بس ده تفتح كل هذا الجال ده TV tur تي في lalan. تيم بتوع ما أنا تي في تي في دي سم بتوع أنا ما جا خدير TV فيا kaptu ati. Ati أما أنا TV دكتور TV umama karabbi zikan kaptu kayak tumalala. كان ما كنت تي في ربي خلقه إيش خلق تي في ده apa sekarang na tanasin kadiran ng gampan La da. la ani nang kamfat da fulle kayak tunaf TV da ka fulu mambana. Subhanallah. Ngayere na kayo sa tiblal talaga ipan do. Hmm. Oo, yan gampan da harap piri gawa na kami ta. Hani zakka zinan susu dada. Wallahi nam anna manjala dubira kita ndak ka fula kayak dalanun tentu be kuansa. Ati ta malakiya ka. Wala kadiro na gampan chimto wala. Yang sodatin. Wala gampan da. Oo, man sara guru aja saral kande kande harap gampan da. Akasete Eh. orang mau tahu ko da kasa mali. Nuti iba di sini kes gubba tanya orang mau tanya kali. Akasi lubuti amati ati olsente gadira jara kisi olsente aja no kadiro ngi olsente kisi olsente mal gotame. Kizen ol Wala sene mo. sababan. Ote mal gote. Eh. Wala so gusa wano ogman irrage embe ka dura na teru mi gamana na sai sini. Sini mana dum gottamo. Salam alaikum jette na bira gotta. Sun kaisa ni gamma ziyadati mi badi gizuma na teru mi nalali re badi. Wai. Gabit eh kan ang gabi warung kabare akam na gote eh ka. Ang gabi warung ka hanne sudah ada tiga. Jaka isa usilalu gize ti dufte fi gize nu laji fanda mana biro. Hanne sudah ada. Ani nan sudah ada nama lalan naka. Nara gudu ite na sudah ada mau bekat na sudah ada. La sinjala dami an nama jala dulalu nan sudah ada bar. Pula kaisa. Ali bagala to. Wallah kadiro. Nan jadi name Itu rabbul kaba. akas namni wal sudah wal kam fatare. Amma tisa cuma dah baca bul tani sa sumanda baca bul wal bule wal sudah nanti na sudah tani sin sudah. Siti cinti. Nanti na sudah. Warra wallah sai na ga mala da dabbatan faja mai ta budan da ya kun balag ya sharmu to shakara bai da warra ya kun. Umman ni mo. Eh warra ya kun kan manje wal sai na ga ganda ruza mala da dabbatan fa na manje na wal sai nu sudan da ba. Taftam ko da warra. Ma sudah tere ogus khalas yo ti sudah ten answer ra wayan ta harka ka bensi ol na ka. Ma rakon. Ade berkana tu dari digo. Taftam ko da warra mo. Ma sudah tet. Wallahi ni sudan. Andira ni sudan da kar sai zo kana mi du sudan dan dir. Mali sudah te yani mali. Mali ferum te mali sudah. Ang salagatan erme para salagatan el mo da erme da le para ndira sudah kana go de male. Dira ni sudah Atau boleh. mali ra sudah. Yani na makakati ti mali sudah. Har kumandira ka bacu sudah da na jire nya yeke. Rakono. Sudah da wallah. Rakon. Asidura Di jilte mal. sama laga. Sudah da. Lu bugi sama laga ka da. Kadiro. Yo. Ubbale so jindalan ne nanjani ba rifatto nanjani. Kadiro du rumana rar ka te da ba bita. Yo isin jirate. iPhone kuda jasi vimpita wallahi. Udah jam pedo, udah torba. Kuda torba si vimpita ye.
Ayah tu rumah karam fede video tu sih kau kompensasi sih agak wallahi. Yo ini unta buat double karam fede video kompensasi. Ati tu rumah bi Gaafa gaafaan dhaggeeffadhu dubrummaa yoo dubrummaa qabaatte jechuun wallaahi foon 17 siif hin bita uummata duratti laa kayetti jilbiibbadhee amartii si kaa'ee eegas isa siiqan ni taphatta. Hani galatoomi teenki baali. ayah. Orang makan Atummaan pun dalam jabee tu sudah ada. La haula wala quwwata. Wara isin fetan. Wara ni fetan. Tabtabin gotan gifting kan ni. hundi qaysanuu warri taaptaap gootan warri qophiliinki gootan warri sheer gootan Anak mana? Ma fi da kan fi kofo da waa takka hin jenne beektaa qulleen walirraa yaatanii fuudhi jaa kofo baale teenki ummanni waliin nu jaalate wali saya tu. naasibichaami. Akan aku dia waktu kan oleh jenna. Nam nol jala tekan oleh jam. Mashallah. Hin beeku ansaan gaafaan si bira dhufe na barsiifta.